Akkam jirtu nagaa fi jaalalli tokkummaanii bakkuma jirtanitti isiniif yaadu hordoftoota YouTube chaanaalii keenya warroonni chaanaalii kanaa fi haaraa taatanii laayikii fi sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a jecha warroonni maatii taatan immoo hirmaannaa keessan akkuma jirutti itti afufuu roseentanii ilaaltanii baatanitti viidiyoo laayik godhaa jecha irraa akkaataa itti asaamu isaanii warreen amma isinitti mul'achaa jiru kanarraati hojjetamu waliin daalla jechuudha. Mani kana qopheeffadhee jiru kaarootii qullubbii diimaa xiqil gommanii isa adii jechuudha. Parsiil qaaraa fi shunkurtii yookiin qullubbii diimaa fireeshii baarota jedhamu jechuudha. Kanan qopheeffadheetii jiru. Kun immoo iswiit jedhama. Qiixxaa jechuudha kan ittiin asaambusaan hojjetamu qiixxaadha. Inni kun qophaa'eetudha jechuudha kan bitamu. Inni kun suuqii irratti kan bitame garuu mana keessatti akkaataa akkamiitiin qiixxaa asaambusaadhaaf hojjetamu gara fuulaatti kanan isin agarsiisu ta'a. Yoo jaallattan laayik godhaa. Yaada keessan immoo koomentii barreessuun na biraan ga'aati. Saambusaan waa baay'eerraa hojjetama. Foon handaaqqoorraa sin hojjetama. Wantoota garaa irraatiin hojjetama garuu salphaatti mana keenya keessatti dirqama ji'a ramadaanaa keessa illee osoo hin taane biyya keenya keessatti maatii jidduutti hojjetamee kan nyaatamuu danda'udha. Alarraa waan bitamuudhaaf mana keessatti akka salphaatti hojjetamuu danda'a jechuudha. Kaarotiidha. Akkuma isiniin jedhee shunkurtii fireeshii yookiin qullubbii fireeshii baaroodha. Qaaraan kuni badaa kan gumuuti jechuudha. Warroonni qaaraa gubuu barbaaddanis akkasiin barbaachisetti fi keessan hojjetachuu dandeessu. Kuni garuu qaaraa isa baay'ee nama gubuu miti jechuudha. Miksiidha garuu. Kun akkuma isiniin jedhe parsiil qullubbii diimaa yookiin shunkurtii diimaa xiqil gommanii jechuudha. Kanaaf akkuma salphaatti mana keessatti hojjechuun ni danda'ama. Saambusaa daandiirraa bakkeerraa bituurraa mana keessatti osoo hojjetame qulqullina isaa kan eeggate ta'a. Hojiin isaa baay'ee salphaa kan ulfaatu miti jechuudha. Wanti nu barbaachisu soogiddaa fi zayitii qofaadha. Zayitii xiqqeessinee fayyadamnu jechuudha. Amma gara hojii isaatti galuufan jedha. Turtii keessanii haga xumuraa viidiyoo kanaatti na waliin haa ta'u. Tole hordoftoota koo kun akkuma isiniin jedhee kun bireeddistii yookiin maxabashaa kan barbaachisu jalqaba irratti achii booda jalqaba waan hundumaa jiru shunkurtiin akkuma barbaachisu shunkurtiidha jechuudha. Tole hordoftoota akkuma isiniin jedhee jalqaba shunkurtiidha achii booda immoo kaarotii jechuudha kan fayyadamu. Hojiin isaa baay'ee salphaadha. Saambusaa yeroo baay'een hojjetama. Iddoo baay'eetti illee hin mul'ata jechuudha. Garuu akkaataa itti hojjechuusaa sakkaa isiniif dhufa jennaan salphaamatti hojjechuu dandeessu. Mana keessatti gaafa hojjetamee baay'ee qulqullina qaba jechuudha saambusaanii. Kanaafuu waanuma hundaa osoo danda'amee mana keessatti kan hojjetamu baay'ee faayidaa qaba. Fayyummaa keenyaaf illee amma kana xiqil gommanidha jechuudha kan inni fayyadamu. Zayitii xiqqeessuutti qabna. Maaliif saambusaa yeroo xabbafamutti zayitii keessatti waan xabbafamuudhaaf zayitii yoo baay'ate immoo teestiin isaallee hagas maramiti. Kanaaf zayitii xiqqoo malee akkuma isinitti mul'achaa jiru kana. Kanaaf saambusaa alarraa binnee daandiirra yeroo deemnu binnee yoo nyaanne fakkeenyaaf biyya keenya Itoophiyaa keessatti jechuudha daandii irratti idduma itti nagadamaan gurgurama jechuudha. Isa kana keessatti immoo saambusaanii misirarraa faatiin hojjetama. Wantoota garaagaraarraa akkuma jalqaba keessa viidiyoo irratti isiniif tuquudha yaale foon irraallee isin hojjetama jechuudha. Garuu misirarraa gaafa hojjetama jedhu misira keessaa misirri lafa dhagaa irratti waan oomishamuudhaaf misira sana keessa cabbichi jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf warri nagadan immoo isa kanarratti irratti xiyyeeffatanii waan hin hojjenneedhaaf waan nagadaa waan ta'eef gabaan dhukkuba bitti jedhama. Kanaaf sana keessa cirrachi yoo jiraate kallee irratti illee cirrachi dhiibbaawwan namarraan ga'uu fi walumaa gala fayyummaa keenyaa fi gaariin uumiti isa jedhu barbaadeni. Kanaaf mana keessatti saambusaa hojjechuun baay'ee gaariidha. Akkasumatti suurarraa iddoo tokko irratti yoo arginu waanuma salphaatti hojjetamu fakkaata garuu
shunkurtii mukukkutun iyyuu yoo akkaataa isaan beekan ta'e nama rakkisa jechuudha. Kanaaf tuffachuun hojii namaa maal jechuun hin barbaachisu, waan nu fayyadudha. Waan isin hin fayyadne yoo ta'e bira kutuu rakkoon qabu. Yoo wanta isin fayyadu ta'es immoo itti gortanii sodaatanii baay'ee tokko isin fayyada jechuu barbaadeeni walitti adeemna. Tole hordoftoota amma saambusaan keenya sugoona saambusaa sadarkaa kanarra gaheetii jira. Kun akkuma isiniin jedhee zayitiin isaa keessaatii badaa jira jechuudha. Zayitii baay'inaan fayyadamuun hin barbaachisu maaliif akkuma isiniin jedhe ammas booda dhumarras zayitii keessatti waan xabbafamuudhaaf itti baay'ata jechuudha. Nyaanni zayitiin isaatti baay'ate immoo gaariillee ta'u. Amma wanti fayyadamu parsiila akkuma isiniin jedhe kunoo parsiilidha. Kuni kan biraa kuni baaroo qullubbii fireeshii yookiin shunkurtii fireeshii isaati jechuudha. Baaroodha. Yeroo baaroo kana itti daballu dafnee istoofii sana cufuuti qabna jechuudha. Maaliif gara akka cuunfamuu ta'a waan ta'eef baay'isnee bisheessuun hin barbaachisu. Dhumarratti waan cuunfamuuf akkasumatti ilboomman illee kaarotiin illee yoo baay'ee bishaate hin cuunfama jechuudha. Gara bishaaniitti waan amala gara bishaaniitti jijjiiramu waan qabu xiqqeessinuma ergaa waliin meeksii goonii booda achi kuni qundoo barbareedha jechuudha. Qundoo barbaree xiqquma fayyadama. Isinillee akkasuma gatiin barbaachisu isinumatu beeka jechuudha. Fi soogidda xiqqoo fayyadama. Amma gara xumuraatti dhufeen jira jechuudha. Akkuma isiniin jedhe irra tursine yoo bisheessine hin cuunfama. Kanaaf xiqquma xiqqoo lab goonee irratti cufuu qabna jechuudha istoofii. Tole hordoftoota koo amma saambusaa sugoona saambusaa kanarra ga'ee jira. Amma waan hundumaa xumuree fixee dhumarratti qaaraadha kan itti dabalu jechuudha. Wanti naafi qaaraadha. Qaaraa nyaata kam keessattuu qaaraa kan fayyadamtanidha yoo ta'e dhumarratti yoo fayyadamtan baay'ee gaariidha malee qaaraan sugoo kana gaafa kool'amee hojjetame baay'ee yoo xabbafame garaachaa fi namoota dhukkuba congorraa qabanidha. Nama kamiifillee barbaachisaa miti, dhukkuboota garaagaraaf nama saaxiluu danda'a jechuu barbaadeen. Kanaaf nyaata kam keessatti illee qaaraa yeroo hojjettanii gara dhumaarratti kan fayyadamtanii yeroo sana gaarii isiniif ta'a jechuu barbaadeeni. Kun akkuma isiniin jedhee sugoona saambusaa yookiin vegetable irraa hojjetamu bifa biraatiinis hojjetamuu ni danda'a. Garuu ani kanarraa waan hin barbaadeefadha kana fakkaata jechuudha. Amma waan hundumaa xumureetiin jira, istoofii cufeetiin jira jechuudha. Isinillee yoo jaallattan laayik godha. Akkasuma akkuma jalqaba irratti tuqooyaalee warroonni chaanaalii kanaa fi haaraa taatan immoo laayikii fi sabskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Tuffattanii biraan darbiina. Icciitiin saambusaa keessa jiru baay'eedha. Irra caalaan isaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti misirarraa waan hojjetamuu fi misirri immoo akkuma isiniin jedhe cirracha waan of keessaa qabu. Cirrachi immoo fayyummaa keenyaaf kalee keenya irratti cirracha kaleef nu saaxiluu danda'a. Kanaaf nyaanni mana keessatti hojjetamu hundumtuu nama fayyada jechuudha. Maaliif baakteeriyaa garaagaraa illee hin qabu. Nyaanni alaa waan gabaarra oolu waan ta'eef akkasuma waan hojjetamudha. Inni kun immoo yeroof yoo namatti tolee nama gammachiise illee nyaanni sun namatti tolee nyaatan illee dhumarratti jechuudha garaa kaasaafaa amiibaa garaagaraaf nu saaxiluu danda'a isiniin jedha. Hagaa ammatti waan dhaggeeffattanii fi guddaa galatoomaa. Lafa jirtanitti nagayyaa jaalalli tokkummaan dhageessaniif isinii haa baay'atu. Ilmaan Oromoo.